Tolee nagaa waaqayyo gooftaa isiniif haa ta'u hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii isin warri TikTok irras akkasumallee warri YouTube koo jala jirtanii nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Guyyaa har'aa waan addaa isinii qabadheetan dhufeera. Furmaata mataa ta'a jedhee namoonni immoo bu'aa irraa kan argatanii bu'aa qabeessa kan ta'edha. Furmaanni mataa caccabuu, mataan adda fuulduraadhaan gara duubaatti nu deebi'u, mataan ciccitu, furmaata isaa akkasuma mataan guddachuu didee ji'oota sadiif chaalenjii kanatu walirraan kutiin goonee takataataayii otoo walirraa addan kutiin wuxxeetii isaa kan itti barru waan ta'eedhaaf walumaan mataa keenya warroonni fuulduraan ol sinjala sokkee la fuulduraan mataa koo yoo argitu baay'ee ol shaashirraa kan ka'es wantoota garaagaraa qalamii waa adda diburraa kan ka'e mataan koo ol sokkee jira. Kanaaf iyyuu waan akkasiif illee bareedaadha. Mataa caccabullee mataa guddachuu didee mataa akkasumallee jiidhinsa hin qabne wanta kanaaf faayidaa qabeessa waan ta'eedhaaf itti fayyadama. Kuni baay'ee birrii baay'ee kan nu qabatu miti. Goluma jirru keessatti kan argannu waan ta'eef suniin jechuutiin barbaada. Tolee akkuma argitanii abukaadoo faayidaan abukaadoo danuudha. Abukaadoo tokko nan qaba jechuudha. Akkasuma kun muuzii yoo argitanii muuzii kana tokko nan qaba. Puphaa nan qaba. Puphaa tokko nan qaba. Aloe vera jiidhaas ta'uu danda'a. Jiidhaa waan isin fireeshii isaa kun kan akka kanaa rukuttanii ofii keessan qopheessanii fayyadamuu dandeessu. Warroonni immoo qopheeffachuu hin dandeenye qophaasaa kun aloe vera kana nan qaba. Coconut oil nan qaba. Coconut oil original isaa kan nyaataafis kan mataafis ta'uu ni jira. Isa yoo ta'e gaariidha. Isa yoo dhabdan immoo zayituuniitiin illee fayyadamuu ni dandeessu obboloota koo. Kuni akkuma isiniin jedhee ji'oota sadiidhaaf takataataayii warroonni torbanitti mataa keessan dhiqattanitti warroonni immoo guyyaa 10tti dhiqattanis torbanis warra bultii 10nis kanatti fayyadamtu yeroo mataa keessan miiccachuuf kaatanii wanta amma isinitti argisiise kana itti fayyadamtu jechuudha. Toon miiccatiin dura kana dibattanii miiccattu. Isa booddee garuu maal akka dibatamu maal gochuu akka qabnu walumaan ilaalaa deemna. Egaa anamma guyyaa har'aa waraabeedhaa fi guyyaa har'aa viidiyoon kun hin gadhiifamne garuu immoo guyyaan itti eegalee daftara kootti nan barreeffadha. Saantimeetira mataan koo akka ta'e illee otoon eegaliin dura safariin jiran jechuudha. Isinillee safaraa kun meetirii yoo qabaatanis waama tokko waan milikkita isinii ta'uu danda'uutiin safaraati bu'aasaa mataa keessan dura maal akka ta'e ol galee rafaatu ol deemera yoo ta'e akkas akka ta'e ilaaltanii booddee immoo akkam akka wuxxeetii qaburra hin bartu. Amma gara qopheessaa isaatti walumaan deemna. Hordoftoota kiyyaa na hordofa. Egaa obsumaan na hordofa. Beekana baqaqsii kan jira akkuma argitanii. So namoota baay'eetu irratti fayyadamee faayidaa irraa argatee otoo argitanii wanti googalii keessa lixxanii otoo sarchii gootanii argitanii baay'ee gaariidha. Abukaadoon keessumaa faayidaan isaa danuudha. Qulqullina qaamaaf qaama bareechuudhaaf waa hedduudhaaf hin gargaara abukaadooni. Kanaaf iyyuu isinii bishaata isaatu ta'e irra filatama abukaadoon kun abukaadoon kun baay'een bishaata isaa banaanaa muuzis ta'e kuni otoo bishaata isaa itti fayyadamtanii bareedaadha. Siniifaa bishaatu sirriitti bishaate ka wanti ta'e muuzirraas kanarraas isin jechuutiin barbaada hordoftoota kiyyaa walitti deebina daqiiqaan isaa kan kunooti hanqaaquutti naqadheera obboloota koo ta'u waraabina nafee hanqaaquu cabseetti naqeera.
amma kanan itti naquu oiliis ta'uu danda'a isin dheeraa ni garuu coconut oil jechuudha. Coconut oil kanan itti naqachaa jiru. Coconut oil bakka kunoon akkuma kanaatti itti gochaa jira. Akkasumallee aloe vera jelly kanas maankaatiinis warri gootan dandeessu ani garuu suma keessatti itti dabala. Sabooddee asin dabalaa jechuudha. Muuziin koo kunoo akkuma argaa jirtanii xixiqqeessee ittiin dabalaa jechuudha. Kana fakkaata. Daakee ammas walitti deebina daqiiqaan baay'ee akkasiin irra dheeranneen barbaada waan ta'eedhaafi kanaafiyyuu daaknee walitti deebina. Kun akkuma argaa jirtanii baay'ee bareedatti bulleessee daakee kan jira. Baay'ee namatti tola. Fooliin isaarri namatti tola kun jechuun bakka nyaatadha jechuudha. Nyaata kan mataa keenyaa akkuma garaa keenyatti nyaannu kan mataa keenyaati waan ta'eedhaafi itti fayyadamaa. Yeegiddi isinii amma viidiyoo yeroo nani viidiyoo akkuma isiniin jedhee guyyaan dibadhe isinii gadhiisuu dhiisuu nan danda'a. Kanaafiyyuu yeegiddi guyyaan dibadhe osoo hin taane viidiyoo sana guyyaa mataa keessanii miiccachuuf kaatanii wanta kana qopheeffattanii amma ji'a sadiitti nafaana akka mataa keessan dheereffattanii mataa keessan fuulduraanii caccabee fuulduraan moolatee akkasumallee kan dheerachuu dideen isiniin jechuu barbaada. Kana booddee shaamboollee dhiisnee maaliin akka miiccachuu qabnurree isa kanallee isinitti himaa. Amma gara dibannaa deema waan ta'eedhaafi ammas gidduutti kuteetanii gara dibannaatti walaa amma kunoo dibachuu eegaleen jira jechuudha. Amma meeqa sa'aatii meeqa ofirra tursiisnaa jechuullee dandeessu. Sa'aatii 2 yoo ofirra tursiistanii miiccattanii gahaadha jechuudha. Sa'aatii 2 ofirra tursiisaa miicaa. Isin jechuu barbaada hordoftoota kiyya. Yoo akkasii dhugaa na amanaa jechuun waan kuni otoo faayidaan qabu ta'e ofii kun dibadhu. Waan nama balleessu kun keemikaala hin qabu. Hanqaaquun pirootiiniidha. Muuziin akkasuma anniisaa of keessaa qaba. Waanuma adda addaatiin qalamiitiin illee kan miidhame mataa akkasumallee immoo wantootuma shaamboon biyya kanaa keemikaala qofa waan ta'eef akka biyya keenyaa miti jechuudha. Saamunaarraa shaamboon keemikaala hin qabachuudha. Keessumaa koondiishinarii kun kan nuti dibannu sun itti fayyadama. Ani qalamii dibee xiqqoo mataa kufnaan taaneenna xinnoona jala caccabaa ture. Yes. Akkuma isiniin jedhee chaalenjii kanatti ijoollonni warroonni mataan isaanii caccabee warroonni mataan isaanii guddachuu didee akka fayyadamaniif sheer godhaafi yuutuubii koo subscribe akkasumallee immoo tiktokii koo follow naa godha. Warroonni yuutuubiin koo wanti tiktokii koo jala jira. Profaayilii tiktokii koo gadi yoo tuqxanii yuutuubii koo argattu hordoftoota kiyya. Kanaafiyyuu masaajjis godhaa daqiiqaa 10 erga dibattanii kaatanii erga wal geessistanii masaajjii godhaa sa'aatii 2 booddee miicaa.